family لا أنا وإني نترجع وإني ولي ميزة دار. ميزة دبر. أسيرتين باسين كان كيسان يصير جمدي. حبيبي أوان family هي عندوبان كابو but I'm sorry. هاي. جون ميزة دبر وانتا برامتي. قرتني family. نجام بول. ciao. ميزة دبر. Hey, ميزة دبر وانتا برامتي. والفون أنجر نبر ميزة دبر. هاي. ميزة دبر. ماذا تجري لها ساكما Yoo tidhiisee itti nan dhiisa barra rakkoon qabu haali. ما لا توه إرجع. Yoo tidhiisi jetti nan dhiisa barra. كأكرم مرتي فتمال أبي تسرون تميزة سيقولاتو family جتشون إلا من ده بيتو بيتا. Qoy. Anaaf intalli waliin barree ammallee mucaa kana wajjin miinjee taataa jedhani. نقدر. أبي تسني بيا دلوتا لما فارا family إساتي. أنيس برونا family قطوان تأوف ربي family نما family نما حركت نما كابو ربي نقولي نبى بيتو ولي ميزة ده. ناني لالا. Naamantaa? هم؟ Naamantaa? Nasi amanu famanu deh ba isu dah boleh kedai bina ati deh mize nama tay. Na shakkita jechuusaa? Isi aman. Dengar doga sadde guutu naga anjira ira mahunu gafa guyan sun. Guyyaa 23. Guyan 23 ka guyan bala. Hari guyyaa meeqa? Guyyaa 15 harri. Ganaa guyyaa 8 jira. Mee naga ambul bakka deemee rafuuftaa Ganuun dhalaa waliin beekni bara ammallee wanti sii galuu qabu. garaan ko akka badaa wina gubataa ramee ce'u naga ambul. About beauty of Sorry. ce'u mee naga ambul qorataa irraa bauftaa. Okay, salaati. Mashallah. Doa maal jedhu. Yaa Rabbi yaa bakka du'aa hin beektaatu. Milkeessi mucaa kana eegu. Milkii wayinaa gadhuusti. Guyyaa 20. Aljicha akkamiyyuu. Así sofumat Wallahi bilbilaa jira. Irraallee. Beektu of busheessummaa barbaachise. Yoo asi bushaayee deemi bilook na godhi mana kiyya jalaa bayi deemi. Maa of busheesse nama waliin kolfee taphachuun of busheessuudha? Asirra family koo waliin kolfuun, family koo bashannansiisuun, abbaa argee waliin fata jedhee sammuu kan kun enjoy gochuun of busheessuudha? Yoo si dabbare bayi. Bilook na godhi bayan siin beekumi ati na beekta. Sijamar ofii fooloo godhattee dhuftan si yaamneemi bilook na godhi akka lamuun nagarra. Tamam? Irraa bahee jira argaa jira irraa bahee asirraa natti bilbilaa jira argaa jira abar. Yoo siin taane bayi na jalaa kaas kana. Aadaa kanaa qaati si gorsuu naan jedhaa. Yoo waan qoosaa kana dhiise yookaan taphachuu yoo dhiise of mi'eessa jechuudha. Si biratti bushooftuu fakkaachuu danda'a. Garuu faamilii kan koo biratti mooftu sababni isaa dadhabanii hojii irra oolanii bututanii dadhabanii kilaasii yoo seenanii ilaalaalan sirrii liivii kee jala utura waan nama kolfisiisuu haasa'e kolfanii sammuu fi injooyin godhanii yoo qarallee aaranii jiraatan ni rafu. Karoorri koo isa guddaan uumama kootiin qoosaa waan jaaladhuuf uumamumaan
Uummakiyan dhaloota makiyan qoosaa jaalata baay'ee waawii illee fakkeessee qoosuu dhugaa godheetiin dubbachuu kana uumamumaan dandeettii akkasii wayiin qaba. Kanaaf an asirra sammuu keessan injoon isin gochuuf malee baay'ee uumama kamiin irraayyuu dhugaa dubbachuuf uumama kamiin irraayyuu sammuu keessan qofa bashannansiisuudha. Isin galteemi. Kun immoo hawaasa biratti jibbaa yookaan mul'isu ta'e bataam sooree my family. Waan safuu cabsuun dubbannee ol bahee asirra qullaa hin finne waan taane arrabni koo inaasofne qoosuun taphachuun fakkeenyaaf guyyaa mana biqiltuu seenee ture mana biqiltuu seenee akka nama isiin dhagaa hin jirre anillee akka nama isiin dhagaa hin jirretti walii hasaasa waa waliin jennu biqiltuun illee gubadhu naan jette anillee atuu gubadhu jedhe ofii walitti hasaarra garuu akka namni akka waan wal dhagaa hin jirretti walii deebisna isin galtee kana jechuun sa'aatii san namkum tokko 200 ture hin kolfa guutuun isaa nama meeqatu madaamitti aaree nama meeqatu jireenya yookiin maallaqa wayii biyyatti jalaa badee ta'a waa wayii irratti otoo of cannaqeetiin bakka sammuu ofii of cannaqee boohaa silkii kan ol dabarsu yoo waan injoon sammuun si godhu waan kolfitu isa irra yoo dhufte isin dagatta si galtee kaayyoon koo guddaan isa kanaadha. Nama sammuu isaanii yaadaan sammuu isaa sammuu yaada keessa seenee bakka hin jiraame jireenyi na dhufte yeroo baay'ee nam tokko jireenyi na hadhaa'e jedhee sammuu keessa waan badaa keessa gala. Waa isa kofalchiisu yoo argamu ni dagata. Wanta isa kofalchiisu yoo arge ni dagata. Kanaaf obboleeyyan kiyya tarii madaameen tokko otoo isaan nyaataaraan otoo isaan dhugaaraan irraa ka'ii deemi kana dhiisii deemi jettee kaaste hojii irraa. Ijoolleen kun tarii hirrifatu tarii waa meeqa keessatti yaa rabbi jedheetiin mana madaamii san keessa cannaqamaatiin osoo duqeetii dukkuusu ta'uu danda'a osoo ruusii dalaguu ta'uu danda'a silkii ufa fookaa'ee waan kana yoo ilaalaa jedhe bakka miira kolfaa miiri gammachuu sammuu isaa keessa dhufaatiin kan isaan hojjetan. Isin galteeni kaayyoon koo guddaan ijoollee mana madaamii keessattuu qimamii mana madaamii gammachiisuu dhugaa dubbachuuf. Bataam yaani nadhagaa mana waan ta'eef argee jira waan ta'eef ji'a muraasas ta'u akkuma isin jedhi ji'a jaamoo torba hojjedhee mana madaamii erga biyya kana dhufee ji'a torba sanitti waa waggaa 70 namni hojjenne ta'e nan gubadhee bahee jechuudha. Yeroo san aslii fi eenyuun laala haadha faaxee kana laalaa beekta haadha faaxee aslii isaan yoo laalee jedhu keessattuu haati faaxeetu yeroo san haadha faaxee jettee ofuma gaafattee gizee isiin dhufteedha. Yeroo isaan laalee jedhu bakka xiqqishuun har'aa gala. Qarallee aaree gubadhee keessi gomadaan deebi'ee ammoo eenyu maqaa isaa eenyu seen maddaati mucaan Ameerikaa deemsuun wayne maqaa isaa garaana jala abade eenyu seen maddaati isaa reedii yuutuubii irratti jara kanneen yoo ilaalu sammuun koofumaan firee ni ta'a. Waan yeroo sawwaan akkas ilaalee sammuu kan koofii ta'ee isaa qeemiti tolchaa useen maddaa. Jara yoo ilaalee jiru sammuun koo firee ni ta'a. Bakka inni kolfaan hin gammadaan hin taphadhaa hin dagadha waan dura sammuun koo asabaa ture. Yeroo meeqa jechuudha gubadhii baay'ee biyyatti illee jireenya siqaayii kan argee illee hin beeku. Hatta maatii kiyya bishaan maayyoo ta'u naa waraabee osoo isaan naan jedhee bishaan maayyoo ta'u baheetuma boomba maayyuun fuudhinii fi kan dhugaa dubbachuuf. Waan tokko haadha kootii wanti seenaa natti ta'uu jiraata amma biyyaa bahee keessa haadha kootii waan takka otoo hojjetini kan biyyaa bahe. Nan hojjisiisnes nan dirqines bakka haati kan koo hagaan guddadhee biyya kana dhufu nafa jechuudha. Otolu kanaa dhiitu kan biyya kanaa dhufu. Ani baay'ee irriban jaaladha galgala. Bakkuma gacciise yookaan TV laalu yookiin ammoo bakkuma gacciisetti rafa otoo balzabuu gara caala diraamaa jaaladha. Diraamaa kana otoo laaluun rafa haati tiyya jechuun biyyaa nyaaqanii. Luka tiyya kana ol fiinaa dhiitee achumanitti na deebistee na biraa deemti. Haati tiyya. Isinii galaame osoo hin cinqamin osoo hin dalagin osoo rakkatin jechuun namni rakkoof waan akkasiif biyyaa ba'a. Andammoo hiriyoota kan kootiin morkuuf biyyaa ba'e. Aga biyyaa bahee dammoo ji'oota muraasa san siqaayii ilmi namaa hin agarre arge. Siqaayii ilmi namaa hin argine arge. Saniif maal jedhaa ture beektaa? Fooqii gubbaa bahee qulqulleessa. Fooqii manni isaanii viillaadha lafaaf gubbaadha. Maal godhaa yogguu san jechuudha. Beneela sinna dhalchee gadee. Hoolaa ilmoo hoolaa. Hazaan fooqii gubbaa bahee gubbaa gallaale yoo namni ittiin na gubdu
yoo namtittiin